السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبدمتوتا في جالة متوتا أردفتوتا أرسي أسكو أكم نجا فيا قاري جلتني نوما نجا كسني بقى نجا تاتني بقى نجا أجراتني أكم جرتو ماتي وانكو نجا كسني فيا بقى فيا تاتني مالي وجدتني مالي في فيديو في مال جدو هدا مال هجتشو هدا وجدتني والله بس وانو متكو تقومي أكزتي وانو متكو وامنا مننا مرة ديغان كان جتشادا فكينيف نمني توكو بيلي روبتي غراو في هدتي دلقا من عربا والله من كمو هاتاتو هي سبيرا سيوتا نما ميتي مالي دلقا نمتلافتو تكن جرتو أبدا والله namni manni kun dalagaan hin jirtu yoo jedheeyu hin jirti dalagaan maaliif jennaanini maatiin kiyya saafaranii galanii jiru እና namni biyya ambaa dalagu kamuu jechaadha dalagaa laaftuun dalagaan kamuu ni ulfaatti kanuma keessaa obsinee dalaynee beelofnu jennee warra keenyatti himannu qoyni rakkannu jenneen himannu waa tokko harkatti godhanna ijoollee obboleewwan keenya hedduun isaanii maatii rakkataa qabanii maatii rakkataa gargaaran maatii bira darbitee shamarri biyya ormaa dalaydu wallahi maatii bira darbitee masjida jaartii mana amantii adda addaa jaartii rakkataa gargaartii kana hunda bira darbinee garuu hamma tokko waan keenya hojjetanna walitti qabanne jecha garuu gaafa waan keenya kana hojjetanne yoo harka mootummaatiin osoo harka nama biraati illee ta'e haa ta'u harka mootummaatiin namarraa jaaramu kun namarraa diigamu kun baay'ee namatti dhagahama maaliif jennaanini namni hedduu kasaaraa meeqa keessa seenaa jiran wallahi biyya kamuu adaamaa qofa miti namni kan mul'atu adaamaa qofa malee iddoo hedduu jira jedhan hunoo ijoollee yoo dubbatan kanaafuu nama hedduu jechaadha nama karaan irra ba'e mootummaan ni kennaaf duruu beena kana kaasaa turullee inken garuu ka karaan irraan ba'in ka kanaan diigan hu fakkeenyaaf akkanumatti walitti qabanii akka finfinnee asiin dura diigan sanii shaggariin jaaramoo maal jedhanii akkasitti nama jalaa diigan mee namni sun maal qaba akkam ta'a eessa jiraata kaleessa viidiyoo wayii argee mana ijoollee wayii seenee wallahi viidiyoo wayii argee waggaa 10 meeqa hojjette jedhan biyya araba hojjette mana jaaratte mana akkam bareeda manichallee arge mana jaaratte subhanallah itti galte ji'a meeqan booda jalaa diigan mucattiin ulfa baatii 9 musaddeetiti jedhan wallahi alateetti eessa deema jetti yani baay'ee natti dhagahame nutilleen kanuma carraa kennamu fakkeenya fi namni hedduun adaamaa lafa qabnaa namni hedduu makka biraati illee ka qabu akkasuma nama hedduu jalaa diiganii nama hedduutu waan ta'u wallaalee amma fakkeenyaaf osoo namni gariini kan duraa qabu amma fakkeenyaaf namni magaalaa xixiqqootii qabu sanis gurguree baadiyyaarraa gara magaalaa ol siixetti siina jedhanii lafa kaartaa biraan hin qabne caraqaa kana binnee irratti ijaarachuuf deemna namni irratti ijaaratiin silaa rabbuu isaan baase garuu warri irratti ijaarate kun warri waan qabu itti fixe biyya alaati ijoolleen hedduun immoo maaliif akka ta'e hin beeku amma jirootiin kiyya hedduu lafuma caraqaa kana ta'e akka malitti bareechisanii ijaaranii birriitti fixanii maal jedhanii lafa achii qabanii ka duraan qabanii mana duraan qaban gurguranii maatili lamna akkana akka godhan bir yoo manni kun si jalaa diigame ka duraanii sun si hafa Anama yeroo baay'ee abbaa jaafetiin lafa san gurguree mana san gurguree asirratti hajaarru jedhaan inni hindida garuu dhiyoo sana gaafa lafa kennaa lafuma teennatti ta'antu tariyaa kiyya halluu diiman dhaani kalas kiyyallee sanuma jecha yoo dhiyoo sana akkas jedhanii wallahi keessa kiyyatti maal jedhee edaa namni dhiiraa kun nama cimaadha jedhe odoo gaafsan inni narraa dhaga'ee lafatti san gurguree irratti ijaarree sun kaartaa biraanii qabdi lafa seera qabdu gurguree sana irratti ijaarree gaafa kana diiganulleen harka dhoofnaa jechaadha alhamdulillah garuu hin gurgurree namni gariin immoo maal naan jedha
achitti yoo galtee homaa faayidaan argattu jiruun homaa akkasiin dabalamtu adaamaa galii san gurguraa maal godhanaan jedhan inde laash gurguraa osoo gurguriin akkanaan adaamaa galuu hin danda'u yoo danda'e kiraa kafaladhee galaa yoo dadhabee hoo maaliif adaamaa gala maaliidha adaaman waan magaalaa soba guddoo taatee fi bar biyyatti dhaladheeyyuu taa'ee yoo nama cimtuu ta'e dalagee jijjiiramuu hin danda'a biyyumattuu jechaadha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti ati yoo barumsa qabaattee waan irratti baratteessan amma fakkeenyaaf ani maal baradhe kompiitaraan baradhe dippiloomaan qabaa jecha karuma kiyya dura dallawuma kiyya dura maaltu jira mana barumsaa baalataa'utu jira achitti odoo mana koppii fotokooppii san banee yookaan mana kompiitaraa banee irraa argadha garuu banuun barbaadu ani son ta'e waan biraa dalaguu barbaada ani waan biraa bakka waan biizinasii tolchee qabu waan akkasii kan son taane waan biizinasii tolchee qabu dalaguu barbaada innaa namni immootu bakka namni gariini obboleewwan keessa ta'u maatii keessa ta'u jiruu kee keessa seenanii akkana godhii akkana ta'e siin jedhan yani yoo kana nama aarsa ati sammuu keetiin murteeffadhu malee namni siin murteessin ani keessattuu hin jaaladhu wallaahi akka malee kiyyaatti namni akkana yoo godhi naan jedha waan namni naan jedhu saniin godhu aksisanii godha malee ani dursatti waa tokko godhuuf dursee sammuu kiyyaan mari'adhee sammuu kiyya amansiisee yoo sammuu kiyya fudhate saniin ala yoo abbaa warraa kiyya naan jedhe maaliif jennaan abbaa warraa kiyya jechuun jiruu kiyya waan anaa ta'u isaaf ni ta'a waan isaa ta'u naaf hin ta'a malee calliseetuma obboleessi kiyya naan jedhe obboleettiin kiyya akkana naan jette haati kiyya akkana naan jette maaliin namni hedduun bultuun isaa akkamitti ijaarama obboleessi jedhan ayi obboleessi kiyya akkana naan jedhe akkana godhuu qaba haati kiyya naan jette godhuu qaba la haati kee jiruu ofii jiraataa jirti jaarsa ofii waliin abbaan kee jiruu ofii jiraataa jira habibti jaarsa ofii waliin obboleessi kee jaartii ofii waliin jiraataa jira wallaahi kijiba obboleessa akkana ta'e obboleessi kiyya akkana ta'e homaa si fayyadan dubbiin yoo abbaa warraa kee akkana goona siin jedhe walillee kuftaa walumaan kuftanii kaatanis walumaan kaatan godhe waan abbaan jaafee naa godhe naan jedhe nin godha garuu amma garuu didaa jira malee abbaan jaafee galee naan jedhaa jira immoo garuu jedhaa jira tana lakkatti didaa jira because ji'a torbatti dabaladhee garuu barbaada inshaallah an kanallee maaliif albazaajii kiyya galuu barbaada namni naan jedhe osoo hin ta'in fakkeenyaaf jechaadha biyyaa ba'ee biyya arabaatti maal jedhe gaafa biyyaa ba'u takka jedhee gaaf soodii kana dhufu iqaamaan dhufe firiifizan wallaa inshaallah jedhe jaarsa sasii qabaachuu baadhu ilmoo dhalee suuditti guddisuu qaba jedhe wallaahi alazim akka jedhee murteeffadhe alhamdulillah ilmoo dhalee guddise tokko maaliif beeytanii tokkoffaa humni kiyya mana kanarratti deemaa jira mire narratti fayyadamaa jiran mustaahil aramno doositti hin fayyadamin sin jaalattu ati isaan fayyaddeeta fakkeenyaaf ati ji'uma tokko ji'uma lama dhukkubsadhu mana isaanii taa'imee sin jaalatan kijiba abadan sin jaalatanii ani isaan fayyannaan na teessisan isaan fayyadame anillee fayyadamuu qaba kaa anillee ilmoo kiyya irratti guddifadheera alhamdulillah inni biraa hoo ammas jechaadha wanta barbaaddu fakkeenyaaf sammuu kee keessatti waan akkana hin godhanne seenaa natti taatee ganaa biyya ormaa biyya biraa deemuu mannaa waan sammuu kee na ajaje akkana godhadhu alhamdulillah waan hunda guuttattee waan hunda qabdaa akkana godhu naan jedhe sammuu kee waan sammuu kee godhu naan jedhu san godhadhu malee hin galu kan biraa kaafee immoo alhamdulillah akkuma beekamu chaanala meeqa chaanala sadii munii godhee tokko immoo itti jira inshaallah tokko kiyyaa miti kan markazaati jechaadha kanaafuu ani waan namni naan jedhe fudhachuuf hin jaaladhu bicha wanni takka rabbitu na baase waan takka fudhee yookaan abbaa jaafillee irratti gorsee dhabe lafa san mana keenya kana haa gurgurannu mana bareedaa qabna alhamdulillah mana keenya kana haa gurgurannu mana keenya kana gurguree adaamatti haa ijaarannu adaama haa gallu jedha amma yoonatti mini adaamaa hunoo kaartaa pilaanii qabuyyuu hedduu isaa diigaa jiran jedhan caraqaa qofaa miti kanaafuu rabbitu nu baasee jechaadha kun immoo alhamdulillah itti gammadee haa galatoomu abbaan jaafee kiyyaa haa ulfaatu na dide narraa fudhachuu dide kuni waa tokko jechaadha maaliif jennaanini gaafa sii gale bakka itti galu dhabe mana haadha abbaa kiyyaatti hin galu dubartiin tokko erga heerumtee bultii gadhattee gadhee mana abbaa fi haadhatti deebitee jiraachuu maaliif jennaan hanga ji'a takka lama sadii akkuma killeetti sii qabatan achi booda garuu tuffatamaa dhufta keessattuu dubartiin daasuuran biyya arabaatii galte kanaafuu
dirqama dubartiin tokko mana ofii galuun kabajaadha. Kanaafuu mana jaarsa kiyya mana kiyya gala alhamdulillah kuwaa tokko. Lammaffaan immoo asii galee jechaadha. Ijoolleen hedduun biyya Arabaatii yoo galanii birri isaanii waan biraatti fixanii waan hojjetanii dhaban. Waan hojjetanii dhaban isiniin jedhu birri hom arganitti fixan. Namni tokko akkuma biyya galee osoo tokko lama jedhe osoo homaan balleessin dafee waa tokko osoo buuse. Takka suuqii banuu yoo barbaade suuqii banuu waa daldalatti seenu waan fedhe haa ta'u osoo akkuma galeen waa tokko irraa buuse hin baddu birriin harka. Fakkeenyaaf Itoophiyaatti xaafiin kumtaalli meeqa? Ashi dirqama midhaan shimatuun dirqama si barbaachisa. Ijoolleen hedduun asii galtee shimattilee asii galtanii shimattanii osoo biyya ambaa jirtan xaafii kumtaal lama kumtaal sadii bitanii maaliif waliin kaan osoo hin galiin dur fakkeenyaaf yoo galuu kee waggaa yoo hafu manni keetii miti mana jaarattee qabda. Mana qabaatu baatu manna afabbaa keetiin jira akkasitti ijoolleen baadiyyaatti midhaan rakkasa. Bittanii kumtaal lama kumtaal sadii qamadiin kumtaalaan gurguramu Itoophiyaatti. Waanuma fedhe haa ta'u waan barbaachisu bittanii ol kaattanuu midhaan. Fakkeenyaaf wanni irra guddatti Itoophiyaatti hundi xaafiidha. Achi booda yoo qamadii dhabdanii yoo harcee hin bitatan daakuu alaa bitachuu hin dandeettan fiinoo. Garuu maaliif yoo asii galee fakkeenyaaf ani galee haa jedhu birri galeen hin qabaami hin shimata. Zaytiin alaa bitama, soogidda alaa bitama, barbareen alaa bitama, sukkaara wanni hundi ganaa bitama bara. Kanarratti immoo midhaan shimattee ikabdaan. Osoo biyya ambaa jirtu maatii keetitti birri ergitee midhaan hagana naa bitaa jettee yoo lafa kaatti maal qaba? Ammallee yoo midhaan irratti galu yeroo midhaan ga'utti wallahi namicha Tigree tokko asin dura wal argeeni safaaraa osoo deemu taaksii naa fidee wal barannee walitti haasofne ijoollee asitti horatee asii galche. Ani eekoo jedhe ከዚህ ሳልሄድ በፊት ጀዴ 10 ኩንታል ጤፍ ገዝቼ ናን ጀዴ ሶሪ አፋን ማርፈቱ ማለት ተሰይ ኩንታል ኩአኒ ጣፊ ቢቴ ካዬ ጀዴ ኦሶን ገሊን ዱራ ወጋቱና ሀፋ ጀዴ ከፍንፍነት ፍኤት ንፌሲሴ ኬሲሴ ናን ጀዴ አየ በሬዳ ጀዴ አጌታ ናን ጀዴ ጋፈ ኑገሉ ጣፊን ሱኒ ደቻ ለመደበሌ ናን ጀዴ በሬዳ ጀዴ አመሆ አከም ጎታ ጀናን አመ የሮ ሚአንገው ቢቴ ማቲ ኪያ birri midhaan bitamu daruuri jedhe bakka midhaan yoo ga'u kumtaala kudhaniin bitamee kan maramaa jedhe haga waggaan irratti ga'u hin tuqamu midhaan sunii naan jedhe yeroo hundaa moo jedhe wallahi yeroo hundaa jedhe hulgisee naan jedhe ይሄው 6 ዓመታቸው ነው ከዚህ ከገቡ በአንድ ዓመት ነው የምንገዛው ቀለብ ናን jedhe ስንዴ ጤፍ ማሽላ ናን jedhe ማሽላ ሱማራ ከተሄልን በእኔ ስንዴ ጤፍ ማሽላ በቆሎ ናን jedhe ይሄ ሁሉ ናን jedhe በአመት አንዴ ሸምታል መኪና ኮንትራት ይያዛል አዲስ አበባ ይገባል ናን jedhe አንድ ክፍል አለ መጋዚን እዛው ውስጥ ይቀመጣል ናን jedhe አጃኢብ ሲፈዴ አከመለ አጃኢብ ሲፈዴ ወዲ ሰከሳታ ነው ላላ ወሪ ሶዳኩ ንበር ወላሂ ሰሙ ቀበኒ አንሌ ረገከስ ናን jedhe በሬደ jedhe አንሌ ጋፍ ሲገለከስ ጎዳ ከናፉ ወላሂ ቢተጣለፍ ካዳን ፈከኝ ፈንጣፊ ይሮ ሚዳን ገይሰን ቢተደ ጀሜ ሀገማ አልহামዱሊላህ ነጋለ ፈታ አጅረ ጀቻ ጋፍ ሲገለ አይርበኝ ዳምኪ ወጂ ነጋኛ ነጀቻ ከናፉ ወበሌውን ኪያ ወርዳ ስፖራ ወላሂ እንጎሚና ዮ ወረከ ሰንቆቴ ቡላታ ጣፊ ቀመዲ ማልማል ሳንራ ፍረተን ኦኬ ዌልካም ገሩ ነምኒ አላሸ መቱ ኦሶ ኢንገሊን መለቀ ከኤርገ ይሮ ሚዳን ገሁ ሸመቲ ኦልካየድ ዮ ገልተሞ ከሰቸም ነምኒ ፈከኝፍ መጋላ በየ አራ ብሪን ሀገና ዮ ቢቴ ብሪን ድበሸኒ ዲሲ ኩምኒ በርዘን ቢሊስ ይንጉቱ ሽንኩርቲን ወንቲ ሁንዲ ውዲ ኢትዮጵያት አኒ የሮ አንገለ ሰኒ ቲማቲም ፍሬሽኒ ብሪ ኩዳንቱ አመገሩን ቤቶን ሰኒ ረበለ ከናፉ ዋ ኡንዳ ዱርሳቲ ኢትያዳ ማቲንክ የዱፌ ቪዲዮስ ምትዳ ወይዳ ቻው